jalqabarratti hangafoota oduun waajjirri muummee koongiraansii federaalawaa Oromoo haaraan eebbifame. Baankiin addunyaa liqii biiliyoona $700 seektara baankii faayinaansii cimsuuf oolu raggaasise. Kiyyeessitoonni Turkii bishaan Somaaliyaa irraa qurxummii akka qabatan Soomaaliyaan eeyyamte. Dhimma alaabaa egeree siyaasa biyyattii irratti gaafii kaasaa jiru. Biyya alaatti isin erginaa waliin dhahaa Finfinneetti mallaqa nyaatee dhabame. Kanneen amma dhageettan kun hangafoota oduu guyyaa har'aatiif qabannee gara babal'oomii oduu har'aaf qabannetti ceenam. Babal'oomii oduu guyyaa har'aatiif qabannetti yoo ceenu waajjirri muummee koongiraansii federaalawaa Oromoo haaraan eebbifame. Waajjirri muummeen koongiraansii federaalaa Oromoo KFO inni dura caffee aannanii Meeksikoo ture sababa misooma kooriidariitiin gara gamoo naannawa addabaabaayii qabbannaa buufata raabsaa boba'aa cinaa argamutti jijjiiramee guyyaa kaleessa eebbifamee jira. Waajjirri haaraan kun dilbata kaleessa muddee 13/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa waaree booda sa'a 8 irraa eegalee sirna ho'aan bakka hooggantoota miseensota paartichaa fi hooggantoota gamtaa paartilee morkattoota naatiin eebbifameera. Waltajjii kana irratti dura taa'an KFO Profeesar Mararaa Guddinaa erga dabarsaniin biyyattiin yeroo ammaa rakkoo hamaa keessa jiraachuu ibsanii rakkoon nageenyaa hunda dura furmaata hatattamaa argachuu akka qabu himan. Kanaaf immoo rakkoolee siyaasaa wal waraansatti geessan mariin furuun akka barbaachisu dhaaman. Fedhiin uummata Oromoos ta'ee sabaaf sablammoota Itoophiyaa guutuu nagaa waaraa sirna dimookiraasii cimaa fi dinagdee guddatee argachuudha kan jedhan yoo ta'u kana galmaan gahuuf KFO dabalatee gamtaan paartilee morkattoota qabsoo isaanii cimsanii akka itti fufan ibsanii jiru kan gabaase BBC. Oduu itti aanutti yoo ceenu baankiin addunyaa liqii miliyoona $700 seektara baankiif faayinaansii cimsuuf oolu raggaasise. Baankiin addunyaa liqii birrii miliyoona $700 gurmaa'insa haaraa baankii daldalaa sirreeffama faayinaansii baankii biyyaalessaa fi baankii misoomaatiif oolu Itoophiyaaf raggaasise. Liqiin baankii addunyaa taasise kun seektara faayinaansii Itoophiyaa utubuuf oola jedhame. Mallaqichi gurmaa'insa baankii biyyaalessaa fi baankii misoomaa jijjiiruuf oola jedhame. Paarlaamaan Itoophiyaa birrii biiliyoona 54.6 baankii daldalaa jabeessuuf oolu raggaasisuun ni yaadatama kan gabaase Addis Istaandardi. Oduu gama biraatiin kiyyeessitoonni Turkii bishaan Somaaliyaa irraa qurxummii akka qabatan Soomaaliyaan eeyyamte. Kiyyeessitoonni Turkiyyee bishaan Somaaliyaa irraa qurxummii akka kiyyeeffatan eeyyamuun Soomaaliyaan Turkiyyee waliin waliigaltee mallatteessite. Waliigalteen kun kan taasifame marii ministeerri qonnaa fi bosonaa Turkiyyee Ibraahiim Yumaakilii fi ministeera qurxummii kiyyeessuuf dinagdee cuquliisaa Soomaaliyaa Mohammad Hassan Ankaaratti taasisan hordofeeti. Kiyyeessitoonni Turkii bishaan idilee addunyaa irratti wal qabatee muuxannoo bal'aa qabu. Kanaafuu beekumsa qurxummii qabuuf qabeenya Soomaaliyaa sirnaan fayyadamuu keessatti muuxannoo ni arganna jedhanii amanu. Yumaakiliitu jedhame. Waliigalteen kun kan taasifame hojii qurxummii kiyyeessuu seeraan alaa to'achuuf fedhii Soomaaliyaan qabduun kan wal qabatu ta'uu eerameera kan gabaase Addis Istaandardi. Oduu itti aanutti yoo ceenu dhimma alaabaa egeree siyaasa biyyattii irratti gaafii kaasaa jiru ministeerri muummee yeroo haaraan Sooriyaa Mohammad Al-Bashir gaafa muddee 10 walgahii isaanii jalqaba ministeerri muummee yeroo haaraan Sooriyaa Mohammad Al-Bashir gaafa muddee 10 walgahii isaanii jalqaba Damaskoo keessatti dursanii turan. Al-Bashir duuba alaabaa lamatu dhaabbatee mul'ata. Isaanis alaabaa warraaqsa Sooriyaa bifa magariisaa, adii fi gurraacha ta'e gidduu isaa irratti urjii diimaa sadii kan qabu yoo ta'u alaabaa adii ammoo kakuu amantii musliimaa gurraachaan barreeffame kan agarsiisudha. Alaabaan lammaffaan ammoo kan gareen islaamummaa Hayat Tahrir al-Sham kutaalee Sooriyaa to'achuun ifatti kan itti fayyadamu yoo ta'u innis alaabaa Taalibaanii gareen islaamummaa
yeroo bara 2021tti deebisee biyyattii to'atu Afgaanistaan keessatti deebi'ee hojii irra oole fakkaata. Hariiroo fi gareewwan hidhatan mormitoota biraa muddee 8 yeroo sirni pirezidaantii duraanii Bashar al-Assad dhufetti Sooriyaa to'atan. Gareen kunis dhimma baatii Sadaasaa keessa bakka itti deeggarsa cimaa qabu Qaabilaadhaa Sooriyaa bulchiinsa Idilbii irraa gara kibbaatti tarkaanfatee ture. Ergasii asii hoogganaan garee kanaa Abu Muhammad al-Joolaanii kan amma Ahmad al-Shaaraa jedhamuun beekama. Mootummaan tokkummaa fi gareewwan xixiqqaan adda addaa biyyattii keessa jiran hunda bakka bu'u akka jirutuu fi gareen himatamuu akka hin jirre lammiilee mirkaneessuuf yaalaa ture. Akkasumas sirna bulchiinsa Islaamaa sodaachuu akka hin qabne namoota tasgabbeessuuf yaalaa tureera. Haa ta'u malee mul'achuun alaabaa adiin kun waa'ee egeree siyaasa Sooriyaa erga akkamii akka dabarsu lammiilee Sooriyaa biratti falmii kaaseera. Aarii fi sodaa miidiyaa hawaasaa Sooriyaa irratti taateen kun namoota hedduu rifachiisee jechuun gabaasaan addaa BBC Arabic Feres Kilaan Sooriyaa irraa gabaaseera. Mootummaan haaraan kun fakkaattii Taalibaanii hordofuun mootummaa Islaamaa seera shari'aatiin bulfamu uumuu akka danda'u agarsiisaa jedha Kilaan. Namoonni tokko tokko gara miidiyaa hawaasaatti bahuun tarkaanfii kanaan mufannaa isaanii ibsaniiru. Aktiivistiin siyaasaa fi gaazexeessaan Sooriyaa Raamii Jarraahi al-Bashir wayita uummata Sooriyaatti haasa'anitti duubaan alaabaa Islaamaa agarsiisuu arrabsoodha jedhan. Namni kun silaa lammiilee Sooriyaa amantii hundaa qaban bakka bu'a jedhamee yaadame kun garuu hunda keenyaaf arrabsoo guddaadha jechuun toora X irratti barreessee kan gabaase BBC. Oduu gama biraatiin biyya alaatti isin erginaa waliin dhahaa tokkotu Finfinneetti mallaqa nyaatee dhabame. Shamarree Fayyisee Obsa lixa Oromiyaatti dhalattee guddatte Finfinnee kan dhufte carraa hojii argattee jiru ofii fi maatii ishee fooyyessuuf ture. Osoo Finfinnee jirtu karaa miidiyaa hawaasummaatiin beeksisa ejensii carraa hojii biyya alaa mijeessina jedhu arguu dubbiste. Dhaabbaticha artistootaa fi namoonni beekamoon yeroo beeksanii arge. Ani immoo fedhii hojjedhee of jijjiiruu waan hin qabuuf bilbila achi irratti ibsametti bilbileen odeeffannoo gaafadhe jechuun attamitti dubbicha akka eegale himti. Erga bilbilteen booda waajjira isaanii magaalaa Finfinnee jiru akka qaamaan dhaqxuu fi itti himuu kan himtu. Shamarreen kun erga waajjira isaanii dhaqxees mala adda addaa uumuun akka galmooftuu fi ishee amansiisuu himti. Kafaltii guutuu hin kafaltu walakkaa kafaltee waan hundi ergasiif dhume gara biyya Roomaaniyaa deemtee mallaqni hafee ji'a ja'aan mindaa keetirraa kafaltaa jedhanii na amansiisan jetti. Harmeen koo aariin boqattee guyyaa jalqabaa waajjira isaanii dhaqxee galmaa'uuf ta'uu baatulleen hojjettoonni waajjirichaa dirqama gaafasuma galmaa'uu akka qabdu waan amansiisaniif birrii 10,000 namarraa liqeeffattee battaluma herreega jararratti galchuu himti. Guyyaa itti aanu bilbilaan birrii 10,000 kafaltee galmaa'uuf beellama qabattee baddee birrii hafee galchiti walii galtee fudhadhu naan jedhanii na cinqan. Eegasii birrii 30,000 maatiin ishee liqeeffatanii akka erganiif himti. Yeroo torbee tokko hin guunne keessatti ammas bilbilanii dhaabbata ishee qacaruu biyya Roomaaniyaa irraa akka ergamee fi eeyyama hojii xumurachuuf atattamaan birrii 50,000 akka galchitu itti himamus dubbitti maatiin koo liqeeffatanii naaf kennan obbolaan koos mallaqa kana hin qaban akka hin dhiisne birrii 40,000 kanfaleera. Akka itti hin fufne birrii 50,000 dhabeera. Kana gidduutti fira kiyya biyya Arabaa jirtu tokkotti boo'een ishee amansiisee birrii sana naaf ergitee isas jaraaf galchi jechuun seenaa ishee himti. Akka dhaabbatichi jalqabaa jedhanitti shamarreen kafaltii duraatti kan jedhame birrii 87,000 ol jaraaf kafaltii raawwattee jirti. Yeroo ji'a jahaa hin caalle keessatti akka adeemtus itti himame. Dhaabbanni kun
eeyyama hojii biyya Roomaaniyaatti mijeessaa fi jiraachuu himus ragaa barbaachisu kan hojjetaa kana na kennan akka paaspoortii takka gaafatee hin beeku. Yeroon jedhamee ji'a 6 darbee jennaan dhaabbatichatti deddeebitee gaafattus dhaabbatichi waajjira isaas bilbilli amma dura hundis jijjiiramee jira qunnamuu akka dadhabee fi waliin dhooftotaan akka nyaatamte kan barte boodarra harmeen Fayyisee intalli isaanii mallaqa isaanii namarraa liqeeffatanii fi isheenis namoota biroorraa liqeeffattee kafaltee nyaatamuu gaafa dhagaan gadda guddaa keessa seenuunis himti. Fayyiseen harmee koo sababa kanaan dhabee isheen durumaa dhiibbaa dhiigaa qabdi ture. Intalli koo akkanatti rakkoo keessa seentee na dura nyaatamte kan jedhuun guddaa aaraa turte. Kanumaan qabatee lubbuun ishee darbee jetti miira boo'ichaatiin. Fayyiseen amma erga mallaqni ishee nyaatamee waggaa 1 fi ji'a 3 darbeera. Balaa kanaan kan ka'es obbolaan ishee harmeen keenya sababa keetiin duutee kan jedhuun isaaniinis adda citeera jetti kan gabaase BBC. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Abdii Miidiyaa Neetwoorkii oduun keenya har'aaf qabanne kanuma. Turtii gaarii qabaadhaa.